Daawwattoota wallee har'a weellisaa bara 1998 keessa albamii tokko baasee finnee dhufneerra. Weellisaan kun sirba aadaa Shawaa sirriitti hunkuteessee gadi fageenyaan aadaa hawaasa keessa jiru baasee kan sirbedha. Citaan maa daggala jettaan isa tokko kam akkamii qaba walancitii jechuudhaanis sirbeera. Maal kana qofaadha ree? Darroo roobeen immoo sirba inni ittiin beekamudha. Eenyu weellisaan kun? Roro bedari abengebe arsoku fedari kayengele tinuma shikoritina gol arsiro bedari kambata arsoku fedari barbada tinuma shikoritina gol malo adara hay mamito malo adara anni kunchida malo adara jidamisiro larga Ulfaadhu weellisaa Ayyala Nugusee darroo roobee daarii abeebee farsoon qoofee daadhiin kajeele xiqquma ishee qoriitti naa godhii jette. Maa inni daariin abeebee? Biyya kan maqaa dhahamu biyya muluu asanuuti dur biyya muluu asanuuti darroo jedhee waamama. Darroo muluu asanuuti waamame ture. Amma biyya maqaa qabu sanii wal qabatee fageenya immoo mitiree walirraa ilaalama namni biyya fagoodha roobee ani manus. Arsiis jechuun darroos jechuun walirraa fageenya jira honkan salaale taa'etan akka darroo roobee himaati ittiin daadhiisan kadhaa jechuudha. Maaliif immoo darroo sun kan maqaa dhaame biyyichi durumaa maqaa qaba jechuudha. Maqaa waan qabuuf sanirraa ka'eeti. Daarii abeebee kan jedhamu sun darroo sun biyya gootati biyya muluu asanuuti. Abeebee sunis immoo namooti ciccimootu keessa jira. Gootuma san deeggaraniituma ittiin taphatanii maqaa goota kanaatiin gaa'ila kana jajjabeessanii burraaqanii ittiin taphachuudhaaf. Akka seeratti sirmaa namni abbaan fuusifatu sun geerarsa jedhama. Geerarsaan geerarameet abbaan mucaa sun daffeet buqqifata bookasa. San booda haninni buqqifate san dhugaatii amma immoo tapha ka'uudhaaf darroo roobeedhaan kan jechuudha tapha. Dura garuu odoo inni daffeetoo hin buqqifatin hin tuqamu bookni sun. Kanaaf yeroo qabaachuudha yeroo ittiin taphatan dura daffaan hin buqqa'u daadhisu. Farsoo ayyoon naqxeen maal urgooftaree jedhama. Jedhameet yaa farsoon jedhe malee yaa daadhoo eenyuun maqaa kee dhahee jedhama. Daadhoo akkanumatti maqaa tuqee bira darbaa sanii achi taphatee abbaan fuusifatu sun daffee daadhis sun buqqaa'u jechuudha bookni. Hoggaa isaa buqqa'ee booda isa inni nuu qammasee dhugnee san booda immoo qammanne nutti mi'aaye laalle mitiire darroo roobee jennee taphannee daadhoo san guuttan jechuudha ayyoo bira dhannee immoo. Mee sirbi kun yoom sirbama? Sirbi kun gaafa cidhaati kan sirbamu gaafa cidha honkan heerumsiifatan yoonkan immoo fuusifatan jechuudha. Shawarraa kaatee gara Arsiis deemteetta. Darroo roobeechaa turte daarii abeebeette. Arsii roobee daarii kan baataan moo'ette. Maal wantichi? Arsii roobee daadhii kan baataa kan jedhameef farsoo quufee daadhiin barbaada waan jedhamuuf walitti moggaafamee too ittiin waamama jechuudha. Biyyi Arsii jedhamu immoo akkasuma san biyya loonitti fageenyanis immoo akkuma jennu biyya naanna'ee yookaan abbootiin keenya hoggaa godaan biyya san maqaa dhahachuudhaan Arsiidhaa fi daarii sun walitti sinni haata waan ta'eef roobee jechuun sun immoo walumaa galatti ammas ittumaan taphachuudhaaf
wanni kun wal mana dhaamitiilee tabaan hoggaa jedhamu akka taphicha walitti fidus barbaadanii jechuudha. Biyyichas maqaa dha'uun biyya bareedaa waan ta'eef. Asirratti ilaa maal seete Shawaanii fi Arsiin walitti dhufeenyi isaanii Shawaan gara Arsii kan itti deemeef oomisha addaa oomishatee too galuudhaaf waan addaa waan gaarii achi argatee waan galeef warri Arsiitis immoo naannuma Shawaa kana dhufanii qofa waan gaarii waliin hojjetanii too oomisha gaarii waan agarsiisaniif abaabileen keenya akaakileewwan keenya gara Arsiitis deematuma turanii Arsiirraa gara Shawaatti dhufaa turanii aadaa kana walumaan oo'isneet taphanna kan jedhamu tokko yaan isaan taasisuudha. Irrumaa caalaa walitti dhufeenya Shawaanii fi Arsiin walitti dhufeenya qabu calaqqisiisaa aadaan kun kanaan beekamaadha. Arsii roobee daarii kan baataa jettee farsoo qoofee daadhiin barbaadaa xiqquma see qoritti naa godhi jettee deebitee immoo farsoon keeyyuu daadhii fakkaataa itti gadi buutee immoo loloo kee keessatti maa inni wanti? Egaa amma farsoo quufee daadhiin barbaada jechaa ture miti. Amma immoo farsoon keetuu daadhii fakkaata jechuun ishiin amma farsoo ishiittis akka jajjame daadhiis akka qabu hunda isaatittuu akka ishumti gammaddu haa gammaddu keessi ishii hin gammada. Kanaaf farsoonuu daadhii fakkaata jechi sun ishiin garuu daadhiis dhabdees miti dabalatuma taphaasan akka ta'uuf jechuudha. Oo eeyyee maali takkittiin asiin deemtu itti ka jalqabde walaloo kee keessas jira. Mee maali kun? Maali takkittiin asiin deemtu miti wajaasa walla maangeechu. Maali takkittiin ati asiin deemtu miti wajaasa fira geengeechu. Maali takkittiin ati asiin deemtu miti wajaasa walla maangeechu. Maaliif jechuu barbaadee hotte kan immoo firri ishii baay'eedha. Firri ishii waan baay'ateef tokkicha yoo fudhanne egaa honkaan waancatti buusnetii miti akkasuma yoo facaan facaasaa harkaatis haa ta'u waan ittiin nuu kennitu sanis haa ta'u odoo facaanne waliin ga'u fira kana. Kanaafuu naa dabalii akka fira wal ga'u akka quufnu jechuu barbaade. Amma immaammi too itti itti fayyadamte jira. Immaammi toon kun maali garaa laaffifachuuf immoo jabina ishee ibsuuf immoo haadhummaa ishee ibsuuf immoo maali immaammi toon ayyana? Immaammi too jechuun honkanis ayyootiyyaa jechuun garuma jaalalaa ishii garaa naasifachuu yookaan laaffifachuu honkanis immoo jejuu ishii gammachuu ishii gammachiisu akka keessi ishii gammadu jechuudha. Kan. Maaloo adaraan hai maammito maaloo adaraan akkuma mucha maaloo adaraan akkuma cida maaloo adaraan waaqa hiriyaa. Kanaaf waaqa hiriyaa jechuunis hiriyaan ishii firri ishii cidha san irratti dhihaataa in waammatti. Kanaaf hiriyaa waammattee fira ofii waammattee waan qabdu tokko waanuma hin qabne dhiyeessuudhaaf hin barbaadde waan ta'eef hiriyaa sanis maqaa dha'uun hiriyaa jaalalaa qabdu san mucaa fuusifattu waaqa missirroo jechuun sunis jaalala ishiin kana hundaa qabdu san ibsuufi jechuudha. Qooda ishii ta'ee tooyi jaalala ishiin fira ishiitii qabdu yookaan kan daa'ima ishiitii qabdu san ibsuufi jechuudha. Ishii ta'anii ibsuufi jechuudha. Kanaaf akkuma gammaddu akkuma cinnisun
waan ta'eef walalichi san jala naqamu hamma qaansaa ka'u sansaniif malee hiikaa biraan qabu kaafinu. Amma sirba kana keessatti maal agarra beektaa? Aaduma qulqulluu isa baadiyyaatti aadaa qulqulluu isuma teechise weellisaa Ayyalaa Nuqisee. Maaloo adaraan himaamito maaloo adara laalla. Waaqa morma kee jechuun mormi ishii ka bareedadhasi alangeedha haadha manaa gameettii tana jechuudhaan ishii faartudha immoo jechuudha. Walumaa galatti ishii saggaa faarsan ishiinis itti gammaddi waaqa morma kee yoo jenneen ishiis dazedha. Cinni sun akka ililtaas dabalata arganna nus hin gammanna jechuudha cidha san oo'isuudhaaf namatti tola. Walaloo kee keessatti jorroo qotee qamadii jettee kan kaastees jira. Maa inni jorroon? Jorroo qotee qamadii maamitoo tanatti naatamadi. Jorroo qotee misingaa maamitoo lama nan deebisinka. Ayyoo xiyyaa lama nan deebisi. Maamitoo lama nan deebisi. Jechi jorroo jedhu immoo qotiyyoo keessaa bareedaa. Amma wanna bareeda jaalata miti nama. Qotiyyoo ishii bareedaa arraa honkan diimaa jedhama maqaan arraa baay'eedha. Isa arraa ta'ee dhalatu honkan diimaa ta'ee dhalatu tokko bareenni jira miti. Isa saniin jorroo jennaan maqaasa. Jorroo qotee qamadii hoggaa jennuun egaa jorroonis qotiyyoo korma bareedaa waan ta'eef arreenyi sun qotiyyoo jorroon sun gaafa tolfannaatis barbaachisaadha la. Horii keessaa maratamaadha. Isa san maqaa dhoofne tooyi ittumaan taphanna jechuudha isas. Akkas. Ayo dia lamanan dewi, arme dia lamanan dewi.